baay'een gaa'ela diiganii yookaan gaa'ela malee hafuun maalirraa kan ka'e heddummataa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Namoonni harki caalan gaa'ela malee kan jiraatan yookaan maaliif jireenya qofummaa kan barbaadan baay'atu. Jireenya qofaa ta'uu yookaan qofaa jiraachuu. Namni akka irratti akka isa geggeessu irratti yookaan yaada walii wajjiniin mari'achuu qaama akka isaatii wajjin hidhata godhachuu maaliif jibbaa namni jenneetu walii wajjin ilaalla. Inni tokko namoonni kan isaan jibbanii fi akka barbaadanitti jiraachuu waan barbaadaniif gaa'elatti hidhamuu hin barbaadan. Akka barbaadanitti jiraachuu waan barbaadaniif hidhaa gaa'elaa keessa seenuu hin barbaadan. Namoonni akkasii gaa'ela hin barbaadan. Tokkoffaa irratti jechuudha. Kan namoonni qofummaa jiraachuu baay'isan, namoonni qofaa jiraatan, namoonni hidhaa gaa'elaa keessa lixuu hin barbaanne yookaan namoonni gaa'ela jibban sababni tokkoffaani akka barbaadanitti jiraachuu barbaadu namoonni kun. Yoo gaa'ela seenan yookaan yoo hidhaa gaa'elaa keessa seenan akka barbaadanitti ba'anii galuu hin danda'ani. Sa'aatiin itti galan daangaadha. Sa'aatiin itti ba'an daangaadha. Yookaan akka isaan itti hoolanii galan hundinuu saarkilii keessa jalaa gala gaafa gaa'ela keessa galanii jalqabanii. Kanaaf namni isaan hordofu eessa bulte eessa oolte akkamitti jiraatte namni jedhee gaafatu waan hin jirreef jireenya gadhiisii waan barbaadanii fi akka barbaadanitti hoolanii galuu waan barbaadaniif bakka barbaadan jireenya isa barbaadan jiraachuu waan barbaadaniif gaafa gaa'ela keessa lixan immoo kana waan hin arganneef kanaaf tokkoffaa kanaaf jibbu jechuudha. Dhiironnis amala kana kan qaban jiru, dubartoonni amala kana qaban jiru. Namni isaan irratti haboo akka qabaatu hin barbaadan. Maal rakkadheen namaa wajjiniin yookaan immoo namni na abboomu narratti maaliif akka inni moo'u barbaada. Lafan barbaadin oolaa. Namni na abboomu yookaan abboommii namaa jala jiraachuu hin barbaadu. Abbaan manaa yoon heerume abbaan manaa narratti haboo qabaata. Iddoo akkasii ooli naan jedha. Akkan akkas hojjedhu naan jedha. Akkas tuffadhu naan jedha. Akkasitti jiraadhu naan jedha. Kanaaf abboommii jalaa ba'uudhaaf akkan barbaadetti jiraachuudhaaf ani hidhata gaa'elaa kana seenuu hin qabu. Namoonni jedhan guyya guyyaatti yeroo garaagaraatti hawaasa keessatti illee namoonni nuquun naman hin jiraatu. Abboomamee yookaan bitamee nama tokko wajjin nama tokkootiif bitamee abboommii nama tokko jala jiraachuu hin barbaadu. Ofii of abboomee of bulchuun barbaadaa namoonni jedhan namooti gadhiisitti jiraachuu barbaadan hidhata gaa'elaa keessa lixuu akka isaan hin barbaanne qabxii tokkoffaa irratti ilaallaa jechuudha. Kanarratti warri dhiirotaas nama tokko wajjin of daangessee jiraachuu irra iddoo barbaade akka hin barbaadetti hooluu naaf fooyya'aa kan jedhu filatu warri dhiiras kanarratti jechuudha. Kanaaf yoo fuudhee obboleettiin inni fuudhee wajjin daanga'ee jiraata. Kanaaf jireenya daangaa qabu jiraata akka barbaadetti jiraachuu waan hin dandeenyeef kanaaf akka barbaadetti jiraachuudhaaf of daangessee nama tokko irratti xiyyeeffadhee nama tokko wajjin jiraachuu hin barbaadu kan jedhuuf namoota baay'ee wajjin jiraachuu waan barbaadaniif akka barbaadanitti jiraachuu waan barbaadaniif hidhata gaa'elaa kan isaan jibban qabxii tokkoffaa irratti namoonni sababii kana jechuudha. Qabxii lammaffaan jireenya ulfaatina jireenyaa yookaan qaala'insa jireenyaa namoonni sababeeffatan jiru. Namoonni kana sababeeffatan jiru. Namoonni kun sababa gurguddaa kaa'u. Fakkeenyaaf kiraayin manaa yeroo kana ulfaataadha. Nyaanni yeroo kana ulfaataadha. Uffanni yeroo kana ulfaataadha. Kanaaf ijoollee godhachuutu jira. Ijoolleen guddisuun hin ulfaata. Kanaaf hin ulfaata waan ta'eef jireenya gaa'elaa gaafa seennu baay'ee ulfaata. Qaala'insi jireenyaa ulfaateera waan ta'eef jireenyi ulfaachaa deema. Yoon fuudhe maaliin nan jiraachisaa? Yoon hir'ima abbaan manaa na rakkisaa? Warri jedhan kanarraan kan ka'e in sodaatu. Qaala'insa jireenya namoonni sodaatan jiru jechuudha. Yookaan ulfaatina jireenya namoonni sodaatan jiru jechuudha. Dhiironni kana baay'ee sodaatu.
Keessumaa maalan jiraachisa, maalan nyaachisa, mana utuun ijaarinii fuudhu yookaan konkolaataa utuun hin bitin hin fuudhu, jireenya mijaa'aa ta'e tokko utuun hin ijaarratin ofitti fuudhuu hin barbaadu. Namoonni yaada kana qaban baay'ee isaanii hin jiraatu. Namni kun haala kana majeeffadheen fuudha utuma jedhu barri isaa waggaa 30, 20, 20 irraa 30, 30 irraa 40 ta'aa utuu deemu yeroon gaa'elaa isaatii irra darbaa gaa'ela malee namni kun hafuu danda'a jechuudha. Isa kanaaf shamarran illee yaada kana kan qaban jiru obboleettonni dubaraa. Kanaaf sodaa guddaan harka caalaa isa kana jechuudha. Addatti shamarran immoo kan isaan sababeeffatan yeroo baay'ee ani yoon heerume dhalan argadha. Kanaafiyyuu ijoollee guddisuun immoo ba'aa guddaadha. Ijoollee guddisuu wajjin maaltu na rakkise? Maal talabaatii ishee wajjin na rakkise? Maaltu umurii kanaanii ijoollee wajjin gaddeebisee fincaan ijoollee wajjin na rakkise kan jedhanii jibban sababa gurguddaa kan ka'an ijoolleen obboleettonni shamarranii immoo yaada kana kan qaban kanarraan kan ka'e gaa'ela kan jibban jiru jechuudha. Kanaaf sodaa guddaan nama bira jiru inni lammaffaan qaala'insa jireenyaa dabalatee sodaan namoota baay'ee gaa'ela malee hambisaa yookaan immoo kophaa jiraachuuf sababa guddaa ta'uun qabxii lammaffaan isa kana jechuudha. Inni sadaffaan namoonni raawwatanii fedha foonii yookaan immoo fedha quunnamtii saalaa dhiiraa wajjiniin walitti dhufeenya dhiiraaf dhiiraa kan morman immoo jiru. Akka qaanii kan itti fakkaatu jiru jechuudha. Shamarranii dhalaaf dhalaan wal bira ga'uu yookaan seera waaqayyoo dhaabeen qaamni faallaa ta'e tokko walii wajjin jiraachuu waaqayyotu kaa'e kanarraan kan ka'e kana kan morman jiru. Shamarran dhiiraa wajjin wal bira ga'uu morman akka ijjaatti kan ilaalan gaa'ela akka ijjaatti kan ilaalan kan mormanii hin jiru jechuudha. Namoonni gaa'ela dhabanillee yeroo baay'ee abbaa manaa isaanii wajjin jiraachuu jibban jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e gaa'elli hiikamu jira. Kuni hafuura hamaadha jedhee yaadaan ergaa seexanaati. Gaa'ela kan nama jibbisiisu dhiirriif dhalaan walii wajjin akka jiraatu kan dhaabe waaqayyoodha. Kana kan morman kun qaanii kan itti fakkaatu kana fedhiin kun sammuu isaanii keessa kan hin jirre namoonni akkasii jiru yeroodhaa gara yerootti hin mul'atu darbanii kanarraan kan ka'e dhiirrii fi shamarran tokko walii wajjin jiraachuu quunnamtii saalaa yookaan immoo gaa'ela keessatti dhiirri walii wajjin jiraachuu namoonni morman kun isa jalqabaa gaa'ela mormoo jechuudha. Yoon heerume dhiiraa wajjin jiraadha waan ta'eef ciisicha dhiiraa wajjin jibbu dhiirri tokko yoon fuudhee dubartii wajjin jiraadha waan ta'eef kan ammoo gochuu hin barbaadu namoonni jedhan darbanii namoonni akkasii kun namoonni qaaniiti ta'u jiru. Amma akka nama tokkootitti yeroo baay'ee argaa kanan ture namoonni gaa'ela dhaabanillee kana jibbanii abbaa manaa wajjin wal lolan yeroodhaa gara yerootti hin jiraatu jechuudha. Kuni namni sun gaa'ela malee akka afu kan godhu sababii kana jechuudha. Yeroo umuriin ga'etti yeroo nama tokko umuriin gaa'ela isaatii ga'etti gaa'elli yeroo isa barbaachisutti gaa'ela akka inni jibbu kan godhu fedhii kana dhabuu nama sanaati jechuudha. Kuni gaa'ela malee isa hambisaa jechuudha. Kuni qabxii sadaffaa yeroodhaa gara yerootti namarratti mul'atudha. Qabxii arfaffaan haalli yeroo ammaa waan ulfaateef akka ishiitii fi akka fedha ishiitii fi akka fedha maatii ishiitti gammadee cidha godhachuu waan hin dandeenyeef waan garaagaraa bitee konkolaataan jira cidha kana daggafachuu hin danda'u waan ta'eef kanaaf gaa'ela haa malee hafuun kiyyaa dirqamaadha warqaan immoo. Yeroo ammaa kana cidha gaggeeffachuun qabeenya barbaadaa. Kanaaf fedha ishii guutuu hin danda'u ishii warqee barbaaddi. Isheen fedha garaagaraa barbaaddi. Kanaafiyyuu akka isheen jettetti ani qabeenya hin qabu waan ta'eef fedha ilmi dhiiraa tokko. Kanaaf ani hin danda'u fuudhuu jedhu akkuma lafti magaalaa fi shamarran bareedduun kan ijoollee abbaa qabeenyaa takka jedhanii mammaakan jechuudha. Kanaaf fuudhuu hin danda'u jedhu rakkataan ulfa fuudha akka jedhan nama tokkotti ulfaataa waan ta'eef kuni sammuu isaa keessatti dhiirri tokko ani cidha daggafachuu hin danda'u akka fedha ishiititti waan ishiin barbaaddu qabeenyaan guuttadhee ishii fuudhuu waan hin dandeenyeef hafuun qabaa shamarran fuudhuu hin danda'anii jedhee sababii qaala'insa jireenyaa yookaan sababii cidha daggafachuu hin dandeenyeef akka kanatti fuudhaa jechuudha. Namni kun sababii kana sodaatu fuudha malee illee hafuu yoo baate maal godhaa? Nama tokkotti dhaqee yookaan shamarran tokkotti dhaqee
karaa sirrii hin taaneen gaa'ela yeroo ammaa kana walitti galan yoo geggeeffatellee gaa'elli sun dhaabbata ta'uu fi dhiisuu danda'a. Gaa'ela malee karaa tokko gaa'eluma malee afaa jechuudha. Gaa'ela seera waaqayyoon dhaabbate malee afaa jechuudha. Haala ilaaleetu haala irratti hundaa'u irraan kan ka'e gaa'ela namoonni balaaleffatan hin jiru jechuudha. Kun qabxii arfaffaadha. Qabxiin itti aanu namoonni gaa'ela malee akkamitti afu inni jedhu dhiirri tokko yookaan shamarran tokko fakkeenyaaf dhiira yoon fudhadhe ijajamummaadhaan shamarran jaalatan tokko gaafachuu dadhabuu irraan kan ka'e akkasuma shamarranis sodaa qaban irraan kan ka'e jaalala dhiira jaalatan tokkoof ibsuu dadhabuu irraan kan ka'e namoonni gaa'ela malee afan jiru. Inni kun dhukkuba guddaadha. Namoonni yeroo gaa'ela godhachuun isaaniif malutti dhiirri tokko shamarran gaafachuuf ijajamummaan qabu yoo ta'e yookaan immoo gaa'elaaf yeroo ga'etti jaalala shamarranii wajjin qabu ibsachuu fi gaafachuu dadhabuu sodaarraan kan ka'e namoonni akka kanatti qaanii itti fakkaatee gaa'ela malee yeroo isaanii guban hin jiraatu jechuudha. Shamarran tokko dhiira tokko wajjin haasa'uun qaanii yeroo itti fakkaatu umurii ga'etti shamarran akkasii kun nama wajjin yaada wal geeddaranii yaada dhaabbataa tokko amma inaasofnetti gaa'elli sun gaa'ela ta'ee waan hin dhabnamnee fi sodaa waan keessa ishii jiruuf sodaadhaan ijajamummaa yeroo gaa'elatti waa'ee gaa'elaa waa'ee jireenya gara isaanii fuulduraa haasa'uu dadhabuu irraan kan ka'e namoonni yeroon gaa'elaa irratti gubatullee jiru jechuudha. Qabxiin itti aanu yookaan qabxii ja'affaan nama jaalatan shakkuu hiriyaa gaa'elaa isaa diiguun gaa'ela malee nama tokko hambisa. Nama tokko shakkuu fakkeenyaaf hiriyaan gaa'elaa tokko yeroo hiriyaa gaa'elaa wajjin dhaabbatanitti nama sana shakkuurraan kan ka'e nama sana wajjiniin hiriyummaa gaa'elaa diiguu haasa'aa jiru yoo ta'e shakkuu utuma gaa'elatti hin seenin wal shakkuun jira taanaan namni suni sammuu isaa keessa yeroo hundumaa shakkii jira yoo ta'e gaa'ela dhaabbachuu hin danda'u. Shamarri tokko yookaan dhiirri tokko hiriyummaa gaa'elaa keessatti haasaa gaa'elaa keessatti yaadi shakkuu keessa isaa jira yookaan keessa jira yoo ta'e namni sun utoo gaa'elaan dhaabiin afuu hin danda'a jechuudha. Hin amanu waan ta'eef nama jechuudha. Kanaaf hiriyummaa gaa'elaa jalqabaniyyuu shakkiin namni shakkiin keessa isaa jiru gaa'ela sana dhaabuu waan hin dandeenyeef kanaaf namni sun akka kanatti miidhamuu danda'a jechuudha. Qabxii torbaffaaf qabxiin itti aanu otoo yeroon hin ga'iin fedha foonii raawwachuudhaan namni tokko gaa'ela hin jibba. Fakkeenyaaf shamarran tokko otoo yeroon hin ga'iin fakkeenyaaf biyya keenya keessatti aadaa badaan jiru shamarri tokko otoo hin ga'iin gudeedamuu akkasuma balaawwan yeroo ijoollummaa namarra ga'an yookaan otoo yeroon hin ga'iin maatiin dabarsee umurii yeroo hin ga'iin shamarran tokko ijoollee shamarranii tokko otoo umuriin gaa'ela isaanii hin ga'in gaafa dabarsanii aadaa badaa akka gara biyya keenyaatiin dabarsanii yeroo kennan namoonni shamarran suni yeroo malee qaamni ishii yeroo hin ga'in fedhi ishii yeroo hin ga'in gaa'ela keessa dhaxxeelitti kanarraan kan ka'e jibbitee hafte jechuudha. Namni sun yookaan shamarran sun dhiiraa wajjin jiraattee yeroo dheeraatti fufuu hin dandeessu kanarraan kan ka'e jibbitee hafti mana diigdii yeroo sanaa booddee deebitee nama biraa wajjin jiraachuullee inni uffite jechuudha. Kanaan namoota qabatamaa nani wajjiniin hollaa kootti naannoo kootti ergu namoonni baay'een hin jiraatu. Kanaaf iyyuu yeroo ga'etti namni sun gaa'elaaf yeroo ga'een alatti gaa'elli yeroo malee dhaabbatullee namni sun gaa'ela itti fufaa walii wajjin akka hin qabaanneef sababa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Qabxii 8ffaa qabxiin itti fufu yeroon nama irra darbu yeroon gaa'elaa nama irra hin darba. Fakkeenyaaf shamarran tokko yookaan dhiirri tokko yeroo gaa'elli isaan barbaachisutti yeroon gaa'elaa sanarratti itti fayyadaman yeroo sanatti yoo ta'e yerootu irra darba. Shamarran yeroon irra darbe jedhamu namoota baay'ee jiru. Hawaasa keessa gaddeebitanii naannoo dhalataniitti ilaaltanitti yoo ta'e namoonni utuu gaa'ela dhaabin umuriin isaanii 20-30 hanga 40 yeroo deemu shamarran tokko yeroo ishiitti fayyadamtu yoo ta'e yeroon irra hin darbaa jechuudha. Akkuma gabaate jechuudha yeroon gaa'elaa. Kanaaf dhiirri tokkos yeroo fuudhuu qabutti hin fuudhu yoo ta'e shamarran kun yeroo irra darbeera kun yeroo dulloomeera nama dulloomaan heerumuu jetti shamarran. Shamarran tokkos yeroo itti heerumuu qabdutti hin heerumtu yoo ta'e in dulloomte yookaan yeroon gaa'ela dhaabbachuun ishii irra jiru irra darbeera waan ta'eef nama yeroon irra darbeen fuudhuudha dhiirri. Akkasuma shamarranis nama yeroon irra darbeen heerumuu. Kanaaf namoonni yeroon irratti gubate
shamarran yeroo baay'inaan dhiirri dabalee tokko gaafatee jiru lama yoo gaafatee jiru sadi yeroo gaafatee jiru arfaffaan dhiirri yeroo itti daddabalee shamarran tokko gaafatu yeroon sun yeroo ishiiti jechuudha. Yeroo sana namoota gaafachaa jiran kana waliin galtu tokko keessaa tokko irratti waaqayyoon galtee waliin galtu yoo ta'e yeroon sun yeroo gabaa ishiiti waan ta'eef irra darbeera jechuudha. Isaa booddee hunda isaaniitiin lakka yeroo jedhu waggaan itti aanu waggaa namoonni hin gaafanne dhufuu danda'a. Waggaan itti aanu yookaan waggaa lammaffaan itti aanu yeroo namni nagaa ishii hin gaafanne bilbila ishii irratti yeroo namni hin bilbille ta'uu danda'a yeroo sun. Yeroon itti namoonni baay'een gaa'elaaf gaafataman dhiirris ta'e shamarran yeroo itti gaa'elaaf gaafataman yerichi yeroo waaqayyoodhaaf yeroo itti gaa'elaaf namni sun si'aa'aa ta'ee fi bifa si'aa'aa ta'e qabudha jechuudha. Kanaaf namni akka daraaraatti macaafni qulqulluun kan jedhu yeroon bareedinni simboon namarraa darba waan ta'eef kanarratti namni xiyyeeffatee yeroo gaa'ela dhaabuu qabutti gaa'elan dhaabuu yoo ta'e namni gaa'ela malee afuun akka salphaadha jechuudha. Kanaaf gaa'ela malee namoota afan sababii amma caqase bal'isee yoon isin ibsuu dhaabaadhe akka barreeffama kootti mataan isinii tuqe. Kanaaf namni gaa'ela malee kanafu wantoota qabxiin 8 isinii kaa'e kun namoota baay'ee gaa'ela malee hambisaas jira jechuudha. Kanarratti dammaqnee yeroo keenya irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Taankiyuu Waaqayyo bara keessan haa eebbisu.